السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع أركفوني أردفتوت أمانتا برالي جرتو أمتك أشتي أمتك آلي أكم جرتو جزواتو الحمد لله أنس نجزا قلت ربي. إيجا قافي قافتني جرا بوستي سورة بوستي قو إنزل توري عد أفنان إنتي إفتو في أكسما سني زوي قافينا إيساني زراني Gaaffii isaanii kana kabajaadhaa fi jaalalaa deebisuudhaafiin argameen jira. Hayyee gaaffii keenya itti fufsiisaniin jedha. Amma dhugaatti dhageeffadhaadha. Duraan dursee hundumti keessaniyyuu galatoomaa isin galateeffachuun barbaada. Hordoftoonni kennu YouTube hundumti keessaniyyuu. Jaalalaa fi kabaja isin naagootan qarqaarsa isin naagootan har'a gaheen jira rabbii gaditti dhaabbannaa isin bira dhaabbatanii na jajjabeessitaniidhaani ammallee jajjabinni keessan akkanumatti daraan kana caalaa itti hafuuf yoo dogongora qabaadhe dogongora akkana qabdaa gannoo sirreeffadhu dogongora akkanaa qabdaa hanqina kana qabdaa jedha koomentii jilannaaf kaaya akkasumas yoo gaaffii biraas qabaattan wanni gaaffii isinitti ta'e jiraate komentii jilannaaf kaayadha kabajaa fi jaalalaan akkasiin deebisa wajjin qaba inshaallah. Egaa kana jedhee booda gaaffii afnaan handeeftutti hin ta'a. Gaaffii tokkoffaan ala jalqaba ala deemuudhaaf ala bahuudhaaf ala bahuudhaaf eenyutuyyuu sababa eenyutu sababa asi kakaaseedha. Okay, gaaffii naaf dhiyeessuu keetiif hedduu galatoomii ulfaadha siin jedha. Jalqaba akka alan biyya ormaa akka deemuuf kan ka'umsa yookaan fakkeenya naaf ta'e yeroo sanitti dhuga dubbachuuf akkana yaadan galfanne ani biyya alaa kanas yoo deeman akkana dalaganii yookaan akkana garadii ta'anii hin beekne biyya namaa yoo deemanii ala kana dhagee jira yeroo san kaa ijoolleen ni deemu ani yeroo san barattuu tureen hin baradhaani deemu malee jedhee maatii koo harkaan ka'ee akka hiriyoonni deema sanitti deemu malee jedhee garuu yeroo sani ani kana godhadha jedheetii miti kan deemu akka isaan deeman san deemuudhaa fi achitti wannuma barnoota illee wannuma baratanii wannuma ciisanii buddeena akkuma yeroo mana haadha jiru san nyaata se'eetii nyaachuudhaa fi ka'ee jechuudha. Malee ebalu fakkeenya yookaan fakkeenya kana godhatee anillee deemee akkana godhadhaadha miti dhugaa dubbachuu guyyaa. Hiriyoonni mukiyya deemanidha. Hin deemanidha ga'ee deemaa jiranii ni arga barnoota keessaa hin baradhu jedhee qormaata hafee barsiisonni qe'ee dhufanii jalaa badee akira irratti hin deeme jechuudha. Gara biyya namaa bahee jechuudha. Biyya namaa erga dhufanii ni beektanii. Kanumaadha deebii keetii fi akkuma hiriyoonni kiyya deeman hiriyootuma kiyya kan deeman san laalee anis ala deemuu qaba kan jedhu isaan faana qaxxaamure jechuudha. Isaan hiriyoota koo laalee biyyaa bahe walumaa galatti deebiin keetii isa kanaadha. Lammaffaan faayidaan biyya alaati argatte sadii miidhaa yoo qabaatte faayidaa isaa alhamdulillahi rabbil alamin duraan dursee rabbiin waan yaade bakka yaade sanii ni deema jedhee rabbiin na qarqaaree bakka yaade san ga'u kootiif rabbii kiyyaaf shukriin hin galfadha alhamdulillahi rabbil alamin shukriin rabbii kiyya ni galfadha jechuudha ni galateeffadha alhamdulillah bakka deeme sanis ga'ee fayyaa qabaadhee biyya namaa keessatti dalagadhee waan hin dalagadhe argadhee akka gaariitti fayyaa guutuu rabbiin naaf kennuudhaaf alhamdulillah alf marraa rabbii kiyyaaf ni galateeffadha. Faayidaa yookaan miidhaa qabu jettee ni fayyadamee miidhamni walumaa galatti miidhamni dhabamee osoo hin taane garuu ammoo faayidatu caala. Ani akka kootiitti baay'ee fayyadamee jira. Baay'ee tokko faayidama galii magalcheen alattuyyuu inni guddaa faayidaan guddaa naan argadhe yaani akka obbaruuf jireenyi kunummaa maal akka ta'e biyyi namaa ani gaafan biyya keessa jiru dhugaa dubbachuudhaaf waa hedduu beeku. Kana amantaaf yas
maal akka ta'e gadi fageenyaan biyya namaa hamma dhufe nin bare jechuudha. Ija banadhe akka nama dukkana keessaa bahee ta'e Itoophiyaa keessaa hangam bahee jechuudha. Haalli jireenyaa akkamii, haalli adeemsaa akkamii, akkamii waa qabatanii, akkamii obsa baratanii, akkamittiin tarsiimoo jireenya ofii godhatanii kan jedhu manni kun barnoota nu manni madaamii barnoota sammuu kiyyanaaf akka nama tokkootitti kaayyoos jajjabinas obsas waa hedduu naaf godhe jechuudha. Miidhamni akkuma jirutti ta'e kan miidhamerraa kan fayyadametu caala waa sadii. Inni tokkoffaani maatii koo qarqaareen jira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yeroo haati koo dhibamtu dalagee ergee yaalchifadha. Akkasumas waan isaan barbaadan hamma humna kiyyaatiin ni godha. Ergasii booda barnoota obboleewwan hamma danda'e qarqaaree kan barsiisee haa ta'u garuu inni biraas lammii koo yoo rakkatan yatiiman qarqaaradha. Hamman danda'etti jechuudha. Waan faayidaa itti gammadu keessa rakkataa yoo argee waan hin dalagadhee qabu biran taa'uun qarqaaradha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akkasumas gaafa jireenya mana kiyyaatti deebi'u gara bultii kiyyaatti deebus bultii kiyyas alhamdulillahi godhadheen jira. Rabbiin nagaa itti naa galchu sana hawwiltu. Dadhabbii mana dadhabbii isaa biyya namaa kanas guyyaa tokko tarii argiteessan jechuudha. Ijaarradhee jira alhamdulillah. Nin kireessa malee hin kireeffadhu jechuudha walumaa galatti. Mana godhadhee jira. Bultii koo bareeffadhee jira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kan godhatte kan argatte sanii yoo shakkarre kan ganaa argattu sanitti kan ganaa dhufutti illee shakkaru kanaa waliillee gaafa argatte shakkaruu hin dandeessu jechuudha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yeroo hundumaayyuu shakrii rabbi kiyya hin dagadhu jechuudha. Faayidaan miidhaa akkuma jirtu ta'e garuu faayidaadha. Guutumaan guutuu fayyadameedha. Miidhaa sanii faayidaa waan caaluufi faayidaa santuyyuu miidhaa namni miidhama qabu sanillee isa na dhosse jechuudha. Isa jala oola miidhaa hin dubbatamtu faayidaa isiiti jechuudha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kanaadha faayidaadha. Maatii koo qarqaaradhee jira. Lammii koo kan miidhame hamma danda'e bira dhaabbadhee jira. Bultii koo bareeffadhee mana godhadhee jira. Kanaadha. Waasanii jettee. Garuu kana lakkaa'amee dhuunfaa kana beektanii. Alhamdulillah hundumaafuyyuu gaafii ta'an. Arfaffaan muudannoon ati qabdu kan nama kofalchiisu akkasumas kan nama gaddisiisu nuuf himi. Muudannoon ani qabu kan nama kofalchiisu xiqqoo kan nama gaddisiisu xiqqoo isa tokkotti hime ergasii booda isin kofalchiisa jechuudha xiqqoo isaa amma dhumaatti dhaggeeffadhaadha. Muudannoo biyya namaa kan inni gaddisiisu keessaa yeroo tokko harmee tokko baay'ee na jalaa dhukkubee ture. Na jalaa dhukkubee duutes jedhanii hamman sabbaruutitti jahanii ijas sattara maal jedhan gattara gan akkas ijasiis hanga qaqqabaa gahanii ani na dursanii ani jireenya biyya namaa jiraadhaa garuu madaa sararlee yaadu har'a na fakkaata. Alhamdulillah hundumaafuyyuu alhamdulillah rabbil alamin. Bakka ana dhosse maatiin na dhossanii hiriyaa takkatu jira. Nama xiqqoo afaan kana jarjarti. Dhuftee harmee ta'e akkana naan jedhanii naan jette. Ergas yommuu rifaatu isaa rifadhee biyya isaa rifadhee baay'ee rifadhee rifaatu sanii irraa kan ka'e baay'ee dhukkubsadhe jechuudha. Dhukkubsadhee harmi kiyya kuni ta'ee asii harmi kuni cinaa tokko kuni bishaan nagadee jechuudha. Naasuu rifaatu sanii rifadhee hin dhufadhee ni manne oolii akkasii narra bulee jechuudha. Ergasii booda harmi cinaa tokko ta'ee bobaa jedha onna hojjete kunis asii ta'ee bobaa jedha onna hojjete harka ciisuu hin danda'u. Sinaas kanarra yoo deebullee hin danda'u. Kanarra yoo deebullee hin danda'u jechuudha ciisuu yeroo sanii baay'ee dhukkubsadhee ergasii booda bakka hafuurallee baafachuu dadhabee jennaan madaamii kootitti himadhee madaamiin koo fuutee gara mana yaalaa na geessite. Gara mana yaalaa na geessite erga mana yaalaa na geessite booda doktorri gaafa na laalu baay'ee naaf shadhee
baay'ee tokko naaf shadhee jechuudha. Sammuu isii oovarii ta'uudhaaf saayinsii qofa qabdii naan jedhe doktortichi. Akkasuma harmas gaafa laalu uumamatti bishaan harmaa liitirii 10 jedhe garuu liitiriin 25 dhufe jechuudha. Liitirii 15 bishaan nagalee jechuudha safarraa kan ka'e. Natti olejjate bakka kanaa ol guutuma na olejjate jechuudha. Sana booda baay'ee tokko naaf shadhee kiniinii naaf kenne. Kiniinii suni tajaajila ji'a 3 tajaajilamaa ture. Kiniiniin takkaa ulfaatiin isiirraa akka xiqqishuudha. Isii san bakka 2 baasaa fayyadamaa ture jechuudha. Guyyaan kun har'allee yoo ni yaadadhu guddaa yeroo sanii irraa bakka jijjiirama hedduu miidhama hedduu na seenee jecha haa ta'u hundumaafuu alhamdulillah guyyaa kana dagachuu hin danda'u. Haati koollee garuu wanti isin beeksisu barbaadu na fayyitee jirti. Rabbiin danda'aadha akka fedhii godheetti deebisa waan ta'eef hojii hundumtu keessaatii hammaadhaatu haati koo naaf jiranii yeroo ani miidhamni guyyaa sanii haagaarraan hojii deemee jechuun barbaada. Hundumaafuu alhamdulillah rabbil aalamiin rabbiin galanna haa ga'u. Kaniini osoo akkasiinis deemanii waan godhuun qabu garuu kan na fayya hunda caalaayyuu alhamdulillah jechuun barbaada. Gaafan achi asis amanuu dhabee dhukkubsa amanuu dhabee sagalee si hamman dhagayees amanuu dadhabee jechuudha. Hundaaf alhamdulillah na fayyanii jiranii kunoo hammaadha hin jiranii naaf jiranii rabbiin ammallee umurii na dheeressu du'aa naaf kadhatanii jechuu barbaada. Miidhamni akkaan dagachuu hin dandeenye isa kana jechuudha. Inni biraa immoo kolfisiisaadha. Ittaan akka amma xiqqoon kolfina. Gaafa jalqaba biyyarraa dhufu arabdii shaaworii galnaan jetta arabfan beekan baatee namitti illee ingiliffan beektu sodi qoolli ingiliffaan naawwanni jettee yeroo sanii kana ingiliffan hafoo arabaffarra jechuudha. Hanga tokko barnoota keessaa waan hin dhufee fi barataa waan turee fi ingiliffaan naawwayyaadha ture. Garuu ammoo isin ingiliffa baay'ee hin dandeessu. Isin arabiffaa fatanaaf hin shaaworii galnaan jette. Gaafa shaaworii galuu manni daawwitee bicha hammam daawwitee bichaadha. Gubbaanis daawwitee keessa of argite. Daawwitee osoo hin taane korniisii cinaan daawwitee maa gubbaan korniisii ammoo akka sibiila keessa of argita jechuudha. Uffata qabadhee ofirra zooree ilaalee gamana garagalee haa mana akkana bareedu kan akka shaaworii keessa dhiqan. Waan bareedan akka ajaa'ibaa bareeda. Naannoo Itoophiyaa keessaa dhufee kan hin beekne namoonni hin beektanii kana wanti illee hin jiru. Kana keessa akkamitti dhiqadha mana akkam bareedu kan shaaworii kan dhiqadha akkamitti gattaa fiicaanoo edalle xiyyaararraa bu'ee dhufe bakka eessa gattaa fiicaa kana adii akkana bareedu kursii isheen beekti kan adii akkana bareedu kan akkamitti keessa fayyadamu azaan ta'e hizzoo riqaadha uffatatti qabattee gamana garagalee daawwii jalqaba kana namoota turizimii deemee jedhi kaasan akkasitti fudhadhu baay'een tokkoon daawwataan ture jechuudha daawwii ajaa'ibaa daawwataa ture. Daawwii san osoo akkasii daawwadhu gara walakkaa sa'aanarraa wanni ga'e namitti nuti dabalana akka akkaatee waan wallaaltee hin baane yoo si akka akkaatu akka godhu dhabee dhaabadhee akka akkaatee jalaa banee osoo naawwachi jalaa bitatee isa ilaalee siillee waan hin godhu wallaalee sana booda seentee shaaworii bishaan keessaa ol buqittee baltee na akkana harka akkana godhi jettee na agarsiiste sanallee as keessa uffata na baafachiisee asiin na daawwachuu heddii kana keessa na laaluu heddii miisii yoo jedhu uffatatti baafadhee xaragadhee jijjiiradhee itti galba'ee jechuudha. Muudannoon kun dheeraadha sa'aatii na fudhata. Kanadha muudannoo yeroo akkaan nama kofalchiisu jechuudha. Garuu shaaworii seenuu fi didee abashaawiitu jira. Abashaa sannan waamsiftee abashaas hojii seenee kursiisa irra gattaa'uu didee abashaa san ilaasaa godhee isii sun jalqaba irratti jettee na agarsiiftee naan akkasii amanee irra taa'ee jechuudha. Na kana fakkaata mudannoo kiyya kanaadha jechuudha. Xiqqoo kolfaadha. Mudannoo gaddisiisaa. Okay. Yeroo baay'ee aartu maal yoo goote sirraa badaa. Yeroon aaru yoo namni ni aara waan ta'eef yeroon aaru ani fakkeenya maatii bilbilee yoo maatii kootiinis walitti aaru silkiin cufadha. Silkii cufachuun jaaladha.
waan afaan lamaa sadii dubbadhee sana booda dangaa waan taruuf to'achuudhaaf yeroo saniif as silkii cufadha. Akkasumas zikiraa garaagaraa godhadhee salaatee rabbii kiyya kadhadhee akkasuma bishaan qorraa dhuguudhaani zikiraa nafsi makiyyaa zikiraa baay'ee fadhaan too'ibadha. Erga sittaas gabbaayee boodan bilbila an silkii cufachuudhaan yaala yeroo baay'ee maatiidhaan aaruun keenya hin hafu yeroo madaaminis hollollu masiin deebisuuf hin dubbadha. Yeroo isaan dabarfachuu callisuutti filannoon koo irra guddee callisuuf filadha jechuudha. Maaliif namni yeroo miira keessa seenee waan dubbatu waan hin beekneef uf to'achuu hin danda'u waan ta'eef uf to'achuudhaaf an miira keessa seenuu irra uf to'achuudhaaf hin callisa filadha jechuudha yeroo baay'eedha. Kanaadha. Yeroo baay'ee okay jaafaadha. Jaafamaan jaalala sooshaal miidiyaa irraa beekee kaasti galeenis ta'uu danda'a. Namni ati jaalattu tokko sooshaal miidiyaa irraa kan ani jaaladhu tokko dhugaa dubbachuuf hin jiru yaani hin jiru sultaan yaani uumama kiyyarraa siirees kolfuu taphachuu qootuu nama foggoruu hin jaaladha. Tapha hin jaaladha. Nin qoosaa ni seefadhallee hin taphadha baay'ee taphadha jechuudha. Hin taphadha tapha ni jaaladha. Garuu ammoo miidiyaa irra dhaqee fakkeenyaaf YouTube chaanaala fakkeenya tokko irra yoo dhaqee yoo namni jiraate kolfee tuttuqee taphadhee hin ba'a. Garuu ammoo karaa keessaatiin nama baay'ee akkasiin deebisee akkasii jaalala qabsisee naasoo baay'ee naasoo wannan keessaa yoo namni salaamaa naaf gaafatte baay'ee hin keessummeessu jechuudha. Waa'ee jaalalaa irra keessatti naasofanii yooniin narraa dhaabbadhuun jedha yoonni dhaabbachuu didee namni tokko namni jedhu biloogii ofirraa wanni jedha malee baay'ee haasofni baay'een jaaladhu keessaa gubbarra kolfa malee keessatti baay'ee haga sunda simannaa akkanaa kana baay'een qabu. Andi keenya olii irraa iyyuu niin taphadaa ijoollee shamaraanitti tagajjuu jaalladha malee ijoollee dhiiraa xiqqeen olii irraa baay'ee tagan jiru. Fageenyuma irraa duchisan fageenyuma irraa yoo isaan tapsisan illee tapsisa malee itti dhiyaadhee taga jedhee hojjedhaa fadhee waan akkasii xiqqeen olii irraa amala kana hin fagaadha durreedha jechuun barbaadee. Okay. Torbaffaa baay'ee akkan si jaaladhu beekta. Dhugaa dubbachuuf baay'ee si jaaladha. Baay'ee si kabaja. Miidiyaa kanarraa guddaa rabbiin naaf kenneessi. Baay'ee sin jaaladha. Baay'ee si kabaja. Ati nama addaati. Yeroon aaree sitti dhufes yoon kolfaa sitti dhufes haaluma koo hundumaa dandeessee na simattee ati naaf waan hedduu kooti. Baay'een si jaaladha. Baay'een si kabaja. Qaalii qalbii qabeettii koo iftuu hin dafnaan dhugaa dubbachuuf anis ati hiriyaa addaati. Anis akkasumas si jaaladha. Akkasumas si kabaja. Dhugaa rabbii jaalala onni guutuu irraa siif qaba. Jaalatamtuu fi kabajamtuudha. Amala qabeettii tootes qaalii namaa naaf jiraadhu. Hedduu takka naaf galatamu gaarii akkanaa qabaachuu keetiif sin galateeffadha. Deebii kee keessatti hanqinni yoo jiraate komentii jedhanaa kaa hunda gadhiin sin jedha. Gaafii ta'an okay sanyii jawweeti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee maashaallah sirraa jedheen itti aansuun biyya namaa waggaa meeqaa jiraatte? Waggaa shanaffaa xumuraa jira amma. Waggaa shanaffaa xumuraa jira siin jedha qaalii namaa. Bultii ijaartee jirta. Heerumtee alhamdulillah bultii itti seenee jira iyyee. Itti seenee jira. Haala gaarii bilcheessee nyaachuuf ammoo fuulduratti deemaa jira du'aa hin argatu. Bilcheessee gadaan nyaachuun garuu itti seenaa irratti gaarii jechuudha. Daa'ima qabdaa. Daa'ima qabu ammaaf haadha abdiitiif abbaa abdii ta'anii jirra jechuudha. Haadha abdiitii fi abbaa abdii ta'anii jirra. Inshaallah. Hin beekamu yeroo sadii ta'anii deebinu hin beeku.
rabbi naaf kadhadhu hawwii kootti daa'ima qabaachuu argachuu danda'e jechuudha. Gara fuulduraatitti waan hin oolleedha. Ammaaf haadha abdiitiif abbaa abdii taanee jiraataa jirra jechuudha. Waan ati yaaddessiif milkaa'ee lama naaf himi jettee jirta. Wanti naaf milkaa'ee alhamdulillahi wallahi duraan dursee biyya namaa dhufee fayyaa guutuu rabbiin naaf kennee dalagadhee waa hedduu waan yaadee waliin milkaa'ee jira dhugaa dubbachuudhaaf alhamdulillahi rabbil aalamiin mana ni ijaaradhee jira osoo biyya keessa jiraadhee mana ijaarrachuudhaaf miti jireenyumaayyuu baay'ee ulfaata jechuun barbaadeeti. Mana ijaareen jira alhamdulillahi hin kireessa malee hin kireeffadhu akkasumas haadha koo maatii koo qarqaareen jira mee fakkeenya lamaan bana haadhaamu waa baay'eedha jechuudha. Kanaaf kana fakkaata akka jala deemu kana maatii kootiif waan isaan yeroo isaan barbaadanii bira dhaabbachuudhaan isaan gammachiisuudha. Akkasumas gara bultii kiyyaatii boo deebi'es mana koo jireenya koo dhaabbadheen jira alhamdulillahi jechuudha. Lamaan kana milkeeffadheen jira kanaa olitti alhamdulillahi. Addunyaa tanarraa wanti itti gammaddu lama naaf himi. Addunyaa tanarraa wanti ani itti gammadu tokkoffaan amantaa koo islaamummaa qaba. Amantaa qabaachuudha. Amantaa koo islaamummaa ta'uudha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin hundaa waliin na gammachiisa. Lammaffaa fayyaa qabaachuudha. Kun ammoo itti aanee dhufa jechuudha. Kuuwwan ammoo itti aanee dhufa jechuudha. Fayyaa qabaachuudha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Okay, yoon dogongora qabaateef dhiifama. Sanyii zawweedhaa qaaliitii gaafii kana naa dhiyeessuuf gadiif hedduu takka galatoomii sin galateeffadhaa naaf jiraadhu. Hundumti keessaniyyuu naaf jiraadhaadha. Gaafii kana naaf dhiyeessuu keessaniif naaf jiraadha. Yoo dogongorri jiraate koomentii jala naa kaa akkasumas gaafii biraa wanti jiru yoo jiraate koomentii jala naa kaa'uu hin dagatinaadha. Gaafii narraa qabdan akka gaafii isinitti ta'e na gaafachuu barbaadan balballi banaadha. Koomentii jala naa kaa'uu hin dagatinaa isin jechuu barbaada. Akkasumas yeroo biyya namaa kana dhufanii wanti namaaf milkaa'uu dhabuun baay'ee jira. Akkuma beeknu shamarran keenya yeroo baay'ee jechuudha. Dalagni keessaa kaana viidiyoo lammaffaa ta'an seenii hojjedha waa'ee biyya namaa kana. Waa'ee biyya namaa kana keessaa ansee lama biyya Suudi Arabiyaa dalagaa ture. Biyya Suudi Arabiyaa dalagaa ture. Biyya Suudi Arabiyaa dalagee gara biyyaatti deebi'ee maal akka argamee viidiyoo lammataa isin waraaba. Warroonni keessattuu fireeshii amma biyya namaatti asbaatan kun abdii maatiitiin kan jiraatu jira. Waan qabu maatiitti achi tarkaanfatee abdii maatiitiin kan jiraatu jira. Abdii obboleewwaniitiin kan jiraatu jira. Yani yoo kanan kan jedhu kan abdata rabbiin nama namaatu sun taane garuu waan qabdu maatii bira kaattee itti galii akkas godha kan jettu jira. Akkasumas obboleewwan kee fira kiyya maalii kiyya osoo jettu homaa sitti fakkaatu humni fireeshiin ammatti dhufte kun jechuudha. Kana keessattis dhaamsisni dhaamu jira ijoollee mana madaamii jirtu ana dabalatee barnoota guddaa isiniif taa'ee yaada. Ka gubateetu gubaa namaa beeka itti roomu. Kanaafuyyuu gorsa waa akka gorsaatti wanti walitti dhaamu ni jira. Gara biyyaa deebi'ee waa hedduu argee kan yeroo ani biyya namaa jiru akkasii kiyyaa hodhu jedhu salaamummaayyuu ajeelee kan sin gaafanneetu jira jechuudha. Gaafate gara biyyaa deebitu kana ammootuyyuu salaamas akkasii gaafatan taasisuudhaan maaltu nu barbaachisa kan jedhullee qabadhee isin deebi'a. Amma viidiyoo dheeressuuf hin barbaadu. Gaafii yoo dogongora qabaate koomentii jala naa kaayaa isin jedha. Isin jaaladha isin kabaja. Yoo dogongorri jiraate na ofolcha. Akkasumas gaafii fi qeequmsa qabda koomentii jala naa kaayaadha isiniif deebisa. Hundumti keessaniyyuu turtii gaarii isin jaaladha. Rabbii jedhee isin jaaladha. Bakka jirtanitti rabbiin nagahaa fi umrii dheertuu bareedduu rabbiin isin haa kennu yaadan baada keessan malaa walitti isiniif qabee nama milkaa'ee nama miidhamee osoo hin taane miidhamee osoo hin taane miidhee deemuu osoo hin taane miidhamee waan miidhamee isa argate waan miidhamee isa irra taa'ee haara galfatu rabbi isin haa taasisu. Milkiidhaan galaa karaa isin deemta hundumtuu milkii isin haa ta'u jechuun barbaada obboleewwan kiyya. Yoo dogongora qabaadhe dogongora kiyya naaf sirreessaa na beeksisaa isin jedha. Turtiin wajjin turtaniif
jira. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.